jaartiin tunduub angoolla jajjaba qabdi waaqaan gaditti eenyulle caala sodaata ingilizin namni gibrin kaffal jaartum tanqoof duusii hordofe addunyaan ammaan tamboo irratti argaa tiin mootittii Biriitaaniyaa akka kuween Elizabeth lammeessuwan cufliqimsit jedhu Elizabeth Alexander Mary bara 1926 waggoottan 96 dur sanyii mootii Irlandaa maayifeer keessa dhalaat waraan addunyaa tokkeessoof lammeessoo kufaati Sooviyetiif hundeeffamu Israa'el halaqamu bombi atoomikiitiif samir qubachuu ilmaan nama qofa don taane uumamu kompiitaraatiif intarneetii ijjeefamu John F. Kennedytiif haleella September 9/11 dabalate dhukkuboota akka HIV fi coronavirus facuuf dandamachuun halees kamis fulbaan sagalii bara 2022 waggoottan 96 obbaafte biyya lafa gad lakkisuun laf dhugaatti maal jaartii mootii Philip akkoon Peter Philip Zara Tindera Prince William fi Prince Harry faan ijoollee dhiira sadi jechuun King Charles sadeessoo Prince Andrew fi Prince Edward dabalate intal dubra takkatti Princess Anne fadawuun akkoofa butturo edduulle horte wagga dhuug laftanir jiraat. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, jaartiin tunduub angoolla jajjaba qabdi waaqaan gaditti eenyulle caala sodaata England, Canada fi Australia dabalate mootii biyyoota 14 waraan England bobbaafte biyyifeet weeraruuf eeyyamnam tokkollee hin gaafatu isi qoommachuun qeequu fi machuu yakkaa jedhu paaspoortii yookaan waraqata ragaa tokko malee biyyifeet deemuu dandeetti makiina oofuuf eeyyami tokkolleen isin barbaachisu tiraafikiin makiina sii dhaabsisu lakkisi magalati itti fuufe jennaan badee jedhu waggaa baajat paawundi miiliyoon 68 yookaan birri Itoophiyaa yoo jijjiir biiliyoon 4 ramadamaaf maallaqa kan eessa baafteef maaliif baafte jedhani gaafachuun dhowwataat maal kan qof bakkisiin jiraat Buckingham Palace kees maashin maallaqisiin qoftitti fayyadamu dhaabbatee fi jedhu ingilizin namni gibrin kaffal jaartum tan qofa qurxummiif doolfiiniin baayir keessa cuftinu orisiitii jedhu jaarti tan harka fuudhuun tuquuf ammachuun dhowwataat yoo siin dursite harkisiif diriirsite immoo diduun hin eeyyamamtuu jedhu waggoottan 96 darbaniif duub al kan fakkaakkee jiraacha dabarsiiti duusii hordofe addunyaan ammaan tamboo irratti argaa alaabaan biyyattii walakkaa gaditti dhame mirmirfaame miidiyaaleen ingiliz kanneen akka BBC faan agisiin biyya seentuu waan bira gabaasuun hin danda'am naannoo jaarra tokkootiif rabbi gadiitti nama oli kabajamaa katurte akka ku'een Elizabeth lammeessoo lubbuu dhabdee